Tole akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa. Informaashiniin kun obboleewwan keessan yookaan hiriyoota keessan akkasumas firoottan keessan fayyaduu waan danda'uuf isiniif qoodaan jira. So informaashinichis ministeera barnootaatiin manneen barnootaa bultii addaa akka ijaaramanii jiran beekama. So isaan sunis immoo qormaata naannoo kutaa 8ffaa bara 2017 barattoota fudhatanii ulaagaa warra guutan naannolee garaagaraa irraa dorgomsiisee fudhachuu barbaada. So kanaafis ulaagaa fi wantoota barbaachisoo hunda ministeerri barnootaa ifa taasiseen ulaagaa kana keessaa barattoonni seenan dorgomanii darbanii barachuu danda'u jechuudha. So ulaagaaleen barbaachisanis armaan gaditti kan isinitti mutaa. Ministeera barnootaatiin kanneen banaman manneen barnootaa bultii addaa kun bara 2018 mootummaa federaalaa Itoophiyaa barattoota garaagaraa simatee manneen barnootaa bultii addaatti barsiisuuf qophii garaagaraa taasisaa jira. Kaayyoon manneen barnootaa kanneen misooma biyyattiif bu'uura kan ta'an barattoota gahumsa qabanii filatee barnoota fi leenjii addaa akka argatan taasisuu irratti qophii taasisaa jira. Kanaafis bara barnootaa 2017tti barnoota fi qormaata naannoo kutaa 8ffaa barattoonni xumuranii fi qabxii gaarii fidan carraa barnootaa bilisaa kana argachuuf yeroo dorgommiitti taasifamu hagayya 5 haga 15 bara 2017tti hirmaachuu akka danda'an beeksise. So faayidaa barnoonni ministeera barnootaa bilisaan kennu kun kan qabu baasirraa bilisaa, baasii barnootaa hundi bilisaan kennama, tajaajila nyaataa fi iddoo bultii, sirna barnootaa addaa fi guutuu, barnoota qulqullina qabu, iddoo mijataa barnootaa. Isaan kun tajaajiloota inni kun qabu jechuudha. So ulaagaalee barbaachisanitti darbina amma barnoota kutaa 8ffaa bara 2017 kan xumure ta'uu qaba yookaan kan xumurte waraqaa eenyummaa diijitaal faayidaa kan qabdu qormaata naannoo kutaa 8ffaa parsantalii 95 fi isaa ol kan fide yookaan fidde qormaata naannoo kutaa 8ffaa afireejii yookaan qabxii giddu galeessaa 85 fi isaa ol kan fide yookaan kan fidde ta'uu qabdi jechuudha qaba yookaan. So ulaagaalee kana barattoonni guutan guyyaa jedhame kanatti galmaanii dorgomuu danda'u. Haalli galmee manneen barnootaa kanneen barattoota carraa barnoota bilisaa kana dorgomuuf fedhii qabdan fi ulaagaalee kaa'aman guutan hundi iddoo jirtan irraa karaa poortaa tajaajila kanaaf jedhamee banamee fayyadamuun karaa onlaayinii galmaa'uu fi dookumentii barbaachisaa ta'an dhiyeessuu qabdu. So guyyaan galmee hagayya 5 haga 15 ta'u akka ta'e beekuu qabdu jechuudha. So informaashiniin jiran isaan kana sheer gochuun dagatiin jechuudha hiriyoota keessanii. Goodbye.